Galatooma asham alaman isaanii mixinaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun riittaashoo boqonnaa sadaffaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaawwan lamaan riittaashoo irratti yaada kennuudhaan eerumsa kennuudhaan kan nu faana turtan hunda keessanuu galatooma isiniin jenna. Riittaashoo boqonnaan sadaffaa hamma ta'e kutaawwan kun marsaalee riittaashoo keessatti gosoota bohaartii fooyyessuudhaan akkasumas namoota mul'achuu qaban kan dhokatan waan gaarii Oromoodhaaf kan hojjetan sagantaa kanatti dhiyeessuudhaaf waan dandeenye hunda ni goona. Boqonnaa sadaffaa keenyaarraa ka jalqabnu nama jabaatee tokko isiniif affeeree jira. Yuunivarsiitii Harammayatirraa digirii isaa qabeenya uumamaatiin argate. Akkasumas Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa siviil injiinaringiidhaan digirii kabiraa fudhate. Darbees aartii Oromoo kana keessattis weellisuudhaan tajaajilaa jira. Weellisaa Lubbuu Walii ogeessaaf aartistii kana waliin turtii bareedaa waliin ni taasifna. Gama ogummaa daayirektingiitiin arras Fayyisaa Addunyaa kaameraa falmataa Geeloo sagaleen Moonaa Riitaa qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaatiin. Akkanatti kan na bareeche suufiiwwan babbareedoo biyya Tarkiidhaa fiduun kan beekamu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu ogeessa qabeenya uumamaa injiinaraa fi aartist Lubbuu Walii isa waliin riittaashoo keessatti ni eega. Nafaan bu'aa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan kiyya har'aa ogeessa qabeenya uumamaa injiinaraa fi aartist Lubbuu Walii. Baga nagaan naa dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Cheers haa jennu. Taa'e. Lubbuu akka ati keessummaa taate piroodisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Ayyee. Isaan bu'uura godhachuudhaan turtii bareedaa waliin ni taasifna. Ayyee. Turtii keenya kan nuti jalqabnu gaaffilee filannoo qaban hin jiru. Ayyee. Lubbuumee ijoollummaa keetiin maal ta'uu barbaaddeyyuu kan jedhuun A. Qonnaan bulaa barate B. Injiinara C. Aartistiidha. Kaminni? Hayyee jalqabumarraa hawwiin koo injiinaraa. Hawwi san irra ga'een ittiin hojjetaa jira. Okay, ogummaadhuma jaalatu kan ijoollummaa fedhii keetii argattee jechuudha. Akkaan odeeffadhetti egaa yuunivarsiitiiwwan babbeekamoo biyya tanaa lamarraa gosa ogummaa garaagaraa fi ogummaa wal caalu baatis ogummaalee baay'ee barbaadamoo fi namni ijoollummaa isaatiin baay'inaan isaan hawwu Harammayaa irraa qabeenya uumamaatiin digirii jalqabaa argatte. Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa injiinaringiidhaan digirii tokko qabdi. Mee jalqaba kan baratte kaminni? Jalqaba kan baradhe akkuma isin kaasuu yaaltanitti qabeenya uumamaati jechuudha. Ogummaa aartii kana keessallee aarsaa guddaa kaffalteetta. Isa gara boodaa irratti hin kaafna. Mee qabeenya uumamaa ogummaan kun maal inni wantoota bu'uura ta'an maal of keessaa qaba? Hojiiwwan akkamiin kan ogummaan kun ibsamu wantoota bu'uura ta'an illee osoo daawwattoota keenyaaf hubachiiftee gaarii dheedhee yaada. Ogummichiyyuu qonni damee gurguddoo sadi qaba. Natural Resource Management, Animal Science and Plant Science. Okay. Damee qonna keessa jiru kana keessa qabeenya uumamaa kanaan eebbifame jechuudha. Qabeenyi uumamaa kun biqiltuu qofaa danfisuudhaa miti. Okay. Qabeenyi uumamaa jechuun lubbuu namaa jechuudha. Gabaabumatti. Maaliif lubbuu namaa wanti jedhame osoo biqiloonni jiraachuu baatanii nuti jiraannu. Kanaafin interrelate to human life dha. Kana isa kanaan gaafa eebbifamee bahu water in the soil conservation jechuun kunuunsa bishaaniif biyyeedha jechuudha. Isa kana on a tip of mountain slopetu baha. Slopein bahu kun slope is equal to HI over horizontal increase multiply vertical increase multiply 100 jedhee sloping kuni fixee gaaraa irratti hojjetama jechuudha.
Fiixee gaaraa irratti hojjetan. Amaan ani herrega jalaa dheeffaa beenatti fidde asumaan. Herregan malee jiraachuu addunyaa kanarraa jiraachuu waan hin dandeenye. Naachura ogummaa kana keessatti jira herregni ammaa kun. Jira. Bade. Isa kana gaara irratti islooppii kanaan bishaan gaararraa gadi lola'ee biyyee achirraa dhiqee gara maasii qonnaan bulaa achi jala jiru sanillee maasii qonnaan bulaa kana gara hallayyaatti jijjiiree akka maasan sun qotamee ooruun irraa hin oomishamne taasisa. Miidhaa kana hambisuuf jecha gaara kanarratti daagaan hojjetame. Hidhaa bishaanii jechuudha. Achi keessatti ogeessa qabeenya uumamaa kana jechuudha. Gaheen koo water leeviliidhaan islooppii isaa kana jechuudha. Akka bishaan cabsee hin deemne jechuudha. Tokko lama sadi jettee bishaan bakka kana boolla kana cabsee yoo ba'e boolla kanatti dhufa. Pilaanii baasu jechuudha. Pilaanii baasu. Herreguma lakkoofsa amma itti kanaan. Akkanumaan ba'e. Injiinariin giduma naan jeeqa. Achuma jechuudha. Achuma jira. Ayyee. Gama kanaan qabeenyuma uumamaa kana hojii wal qabatee hojiiwwan ati hojjette wantoota hawaasichitti galatoomisiin jee bu'aan argame hawaasicha birattu maal fakkaata? Hayyee godina Arsii Arbaa Guuguu magaalaa Abboomsaa Aanaa Martii jedhamu irratti narsarii saayitirra hojjedhe. Narsarii saayitirra hojjedhe biqiltuu miiliyoona tokko pootii fi pootiin alaan biqilchee akka ajaa'ibaatitti Oromiyaa irraa dhufanii daawwatanii badhaasa illee naa kennanii na jajjabeessanii deemanii isa kana isa qabeenya uumamaa kanaan haganatti milkaa'eera. Deebi'ee daagaa hojjetamuunis gaara duraanii lolaan achirraa dhufee maasii qonnaan bulaa balleessu gaara irratti islooppiin kun bahee daagaan kun hidhamee gaarri sun maal ta'a? Eefa akkanatti boolli qotamee hidhamaa dhufee bishaan nafa gaaraa sanitti seena malee boolla san keessatti turee nafa gaaraa sanis seena malee achi lola'ee biyyee san balleessee maasii qonnaan bulallee galaanni jalaan balleessine kanaanis itti galatoomfamee jira jechuudha. Guddaa galatumaan illee namoonni yuunivarsiitii gurguddaatirraa akkas ogummaa kallattii ilaallatuun baratanii gara qonnaan bulaatitti gaafa seentanii barsiiftan jijjiiramni duraa fi amma gidduu jiru ilaalteetta? Jijjiirama bal'atu jira. Jijjiiramni bal'aan kun kallattii kamiin jira? Qonnaan bulaan barateera jechuudha. Maaliif amma bakka itti ogummaa kennallee eeggannee jira qonnaan bulaan jechuudha. Yeroo ammaa kana baratee saayinsii kana nafa isaatti addaatti godhee ofumaa islooppii amma ansiin jedhe kana duraan nutti ajaa'iba nutti ta'a jedhaniitti kaasu. Amma garuu qonnaan bulaan akkuma keenya sanitti islooppii kana baafatee daagaa gaaraa hojjeta. Ifiniif daagaa maasillee hojjetee biyyee fartaayil sooyiliin sun akka maasaa isaa keessaa dhiqamee hin baane daagaa maasaa hojjetaa jira qonnaan bulaan ofuma. Thank you very much. Guddaa galatoon. Hojjetaan tokko guddina argachuudhaaf muuxannoo hojii ni barbaachisaanii efficiency yookaan raawwii hojii ni barbaachisaa. Caan barumsi ni barbaachisaanii jedha. Daan immoo hunduu ni barbaachisuu jedha. Inni kun hundinuu barbaachisaadha. Maaliif wal qabata waan ta'eef. Maaliifan kaasiseeti? Waggaa 23 fi isaa ol iddoo tokkootitti guddina tokko malee achuma jirta. Kun immoo sababoota isaa osoo beekame. Maaliif namoonni akka keetii kun haqni isaanii jalaa dhokate hedduutu jira waan ta'eef wanti kun cabuu qabaadha. Namni guddina tokko malee waggaa 23 ol tajaajiluun hawaasicha tajaajiluun nama nuffisiisu normaali. Jireenyi keessa immoo kallattii garaagaraatiin jijjiiramuu qaba jedhee yaada. Performaansiin hojii koo 90 gadi bu'ee hin beeku. Asirratti maaltu jira? Rakkoo kompleksii ta'e tokko jira. Yeroo ammaa namni akkam ta'e firooman wanni hojjetamu jira. Ammas jirti wanni sun? Mallaqaan wanni hojjetamu jira. Amma as keessatti maaltu jira? Caasaa mootummaa kana keessatti mammaaksa Oromoo tokko jira. Osoo Sheek Huseen jettu lukaan gara gaara gaasaraa jedhan.
Asirratti maaltu jira? Osoo gubboon haafuu jedhanuu osoo firooma waan tokko raawwachuun haafuu jedhanuu afaaniin jedhama malee hojiitti hiikama. Anumarraa hubachuu dandeessu. Waggaa 23 qabeenya uumamaatiin waggaa 16 dalage. Guddinni jiru. Guddinni hin jiru. Gosh. Maal godhan silaa homa namatti dhufe amiin jechuudha. Ayyab. Siviil injineeringiidhaan waggaa 7 qaba. Gaafa idaanii waggaa 23. Waan ajaa'ibaati. So wantoonni akkasii kuni ani amma kabaja guddaa siif qaba. Guddina hin argannee jireenyi kiyya akka uummata kana tajaajilatti hin fooyyofne osoo hin jedhin har'as baadiyyaadhuma keessatti hawaasa kana wajjin qonnaan bulaa keenya wajjin waan dandeessuun gochuu keetiin ogummaa keetiin maqaa daawwattoota Riittaashootiin kabaja guddaa sii qaba. Wantoonni akkasii garuu mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu qaba. Ogummaa ati qabdu kunneen cinaatti aartii Oromoo kana keessatti aartistoota lafaa dhufanis ta'ee buleeyyii ta'aniif hojii babbareedaa walaloo fedaloo dandeettii addaa akka qabdu nan beeka. Hojjechaa baate sirboota baay'ee hedduu hin qabda. Kiliippiidhaanis kiliippii 3 akkas hin qabda. Mee hojii gaafa hojjetu lubbuun barumsa baratee hojii wal qabsiisee hojjetaa naan jedhan. Hojiin kee inni jalqabaa hoogadaa naachuraal saayinsii yookaan immoo qabeenya uumamaa wajjin wal qabataa? Aartiin anaaf kennaadha. Kennaa kana immoo maal godhe barnoota waliin wal simsiise jechuudha. Fakkeenyaaf hoogadaa yookiin sirna haqaa gaafa hojjedhu maalidhaan wal qabsiisee warrootiin abbootii gadaatii fi caasan isaa abbaa bokkuu, abbaa saawwaa jedhanii yuuba tokkoffaa yuuba lammaffaa jedhanii caasan isaa kun biqiltuu dhaaba. Waaw! Waan nuti har'a saayinsii barannee biqiltuu dhaaba jennu kana Oromoon hayyuudha. Yeroo sirna gadaatiin wal bulchusanii biqiltuu dhaaba. Naachuraal saayinsii digiriin qaba yeroo sinnu. Yoo namni isaan digiriin qaba. Nuti amma baratee nuti amma digirii maal jenna malee isaanii waaqatu digirii kenna jechuudha. Abbaan gadaa muka jiidhaa muree suwaaka jedhama. Ilkaaniin hin rigan. Maaliif ilkaaniin hin riganne? Mukni jiidhaan sun lubbuu qaba. Waaw! Lubbuu muka jiidhaa san eeguudha jechuudha. Hoogadaa sirna haqaa. Sirni gadaan qabu sada waliin dhahuun qabu madaa wal hin darbuun gatantarsu jedheetiniin walaloo kana hojjedhe. Sirna baallii. Sirna baallii waggaa 8 sirna baalliin aangoo waliif dabarsuu jedhee hojjedhe. Waan baay'ee si dinqisiisu. Kan amma namni barate aangoo irratti wal ajjeesu, wal miidhu. Kana sirna gadaa keessatti ani gaafa waggaa 8 bulchee dabareensi ga'u anatu qophii godha. Qophii nyaataa. Qophii dhugaatii ofirraa kennuudhaaf gammachuudhaan siif kennuudhaan kan ammaa garuu sirraa osoo isaan geessi irraa fudhachuudhaaf si jeesan kilippii san gaafa hojjennu wanta ni yaadadhu tokko amma furdatteetta lubbuu yeroo si mucaa tokkotu qosa wayii yaadattoote sirbichi akkam jedha hoogadaa sirna haqaa akkas jedha akkasimi hoogadaa sirna haqaa jennaani gurbaan nanaa nyaata nyaatu waliif yaadu waan ta'eef Bravo, sirba kana daawwattoonni keenya itti haa bohaaraniiti. Ceesiftuu fi boqonnaa goonee walitti haa deebinu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba lubbuu walii sirba bareedaa hojii isaa jalqabaa hoogadaa daawwadhaati walitti deebina. Hayyi daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Gaaffiin itti aanee jiru lubbuu injiinaringii kan baratte baadiyyaadhaa gara magaalaatti galuu fi ogummaa ijoollummaadhaan hawwitu waan ta'eef ogummaa barbaadamaa jedhamee waan amanamuu fi hunduu sababa ni ta'uu jira. Baadiyyaarraa gara magaalaatti galuu osoo hin taane ogummaa kanaan
ogummaa kana baradhee ofitti amanummaadhaan jechuudha waan kana baradhee rakkoo gama kanaan jiru hiikuudha. Fakkeenyaaf daam konistiraakshini, biriij konistiraakshini isa kanarratti even rood konistiraakshini isa kanarratti hanqina bal'atu jira. Yeroo itti gara birootii barbaadantu jira. Barbaadanii mallaqa guddaadhaan hojjechiisantu jira. Baradhee bakka rakkoo gama kanaan jiru hiikee hawaasa koo tajaajiluu qaba. Inni jedhu mul'ata kooti. Kallattiiwwan gara yuunivarsiitii Arbaa Mincii kutte immoo. Hawwii kooti. Hawwiin sun naa dhugoomee seenee. Amma maal hojjechaa jirta injiinaringii kanaan? Amma injiinaringii kanaan injiinara jallisii ta'ee tajaajilaa jira. Isa kana keessatti kan baratti siviil injiinaringiidha. Siviil injiinaringiidha. Waan ajaa'ibaati. Garuu injiinara jallisii taate ani ammas jaalala uummata kanaaf qabduu as keessatti ilaalaa jira. Maaliif jamana keessatti siviil injiinaringiin illee magaalota hedduu keessatti baay'ee barbaadamaadha. Wanta dhaga'e tokko hin jira wanta bareedaa ta'e tokko ogummaadhuma kee kanaan oomisha qamadii kan wajjin wal qabatee waan ajaa'ibaa hojjettee bakka itti hojjettutti hawaasichaan kabaja guddaa qabdaa beekamtiilee argatteetta. Waa isaa natti himee. Isa kana jalqabumarraa gara hojii jallisiitti gaafna ramadan maaltu naa dhufe qamadii Ameerikaan qamadii biyya alaatiin nuu fidanii sanuu ittiin nu arrabsan kana jallisiidhaan haga danda'e hojjechuu qaba isa jedhu qofa mansiisee seenee ganda godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda waaqee mi'aa irratti injiinar jallisii ta'ee ramadamee yooma ramadame sanirraa kaasee qamadii hektaara 460 kanarratti haala gaariin haala ajaa'ibaa ta'een misoomee qamadiin Oromiyaa irraa dhufanii daawwatu, Federaala irraa dhufanii daawwatu, Jimma, Wallagga, Baale dhufanii qamadii kana haala ani itti milkaa'ee muuxannoo narraa fudhatu. Muuxannoo narraa fudhatu. Waan hojjedheera waan ta'eef. Ani asirratti maal si kaasise? Ati artistiis waan taateef artistiin immoo ofiif hin jiraatu. Hawaasaaf jiraata. Wanni keessi kee aartii kanaan kan guutame waan ta'eef gara ogummaa saniittis dhuftee jirti beekee amalli artistummaa kee maaliif ofiif hin jiraanne achitti illee deemtee ogummaa ciccimoo barbaadamoo kanaan hawaasicha tajaajilaa jirti. Ogeessonni ciccimoo akkasii digirii 2-3 qabaatanii ani akkas PhD hojjedhee jedhanii gara magaalaatti kaachuu osoo hin ta'in hawaasa keessaa bahan kana ani amata 23 natti ulfaatu waan ta'eef guddaa galatuun jedha hanga ammaatitti osoo abdiin kutatiin jireenya osoo sitti hin tolin hagas hojjechuu keetiin kabaja guddaa sii qaba. Jallisiidhaan biyyi teenya haga barbaadamu milkooftee jirti jettee adda akka rakkootitti waan ati kaaftu maal? Furmaata illee achumaan kaa'uu dandeessa. Akka rakkootitti wanni ani kaasu biyyi Oromiyaa jedhamu kun biyya badhaatudha. Laggeen hin badhaatudha. Burqaa adda addaatiin badhaatudha. Baay'ee qabna, laga baay'ee qabna kan ittiin jallisii kanaan misoomnee of jijjiiruu dandeenya. Wabii nyaataa mirkaneessuu kan ittiin dandeenyu. Hin hojjetamne asirratti. Rakkoon as keessa jiru maalidhaa? Waliin gahiinsa bishaaniiti. Waliin gahiinsi bishaanii nu rakkise. Waliin gahiinsi bishaanii kun maal wajjin wal qabataa? Giraadarii waliin wal qabataa. Ekskaavatara waliin wal qabataa. Inni kun dhiheessii kana gaafa gaafattu siin dhiyeessu gaafa siin dhiyeessin hin rakkatta. Dhiheessii kanatu si rakkisa. Qonnaan bulalleen bishaan kana dhabeeti hamileen isaa cabe. Inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan faasilitii waan barbaachisaa kana dhiyeessee bal'inaan akka rakkoon waliin gahiinsa bishaanii kan nu mudate kun akka hir'atu taasisu. Deeggarsi ogummaa kun cimee itti fufuu qaba. Ogummaa kanaan kwaalifaayi ta'e hanga dakaatitti baay'inaan deemuu qaba. Baay'inaan itti gadi waajjira maaltu jira? Dhugaa dubbanne. Lafti qotamu baadiyyaa jira? Waajjira keessa maal qota? Maal qota? Isin magaalaa qotamu. Hawaasichi biroo rakkoo argiteen jira. Hawaasicha bira rakkoo hubannootu ture. Maal ka jedhu jallisiidhaan qamadiin hin oomishamu jedhamee chaalenjii cimatu ture. Bokkaadhuma eeggatu? Bokkaa'uma kama bokkaa'aa kanaan marga malee
jallisii kan itti arguu jedhamee ture. Isa kana qonnaan bulaa gara 10 wayii keessaaf illee isaanuma irratti hojjennee qamadiin akka biyya kana ta'u agarsiifnee amma gorsa hin barbaadu. Kanaafuu jallisiidhaan timaatima qaaraa shunkurtaa kana qofa osoo hin ta'in garbuunis qamadiinis gosti midhaanii hedduun akka barbaaddetti oomishuu dandeessu. Sirbi keenya lammaffaa tibba kana ba'e kiliippiidhaan lubbuu ja'a seenaa kuushii fi oromoo kana sirba kana keessatti daqiiqaa gabaabduu kana keessatti bifa bareedaa ta'een haala yeroo isaa eeggateen sirba bareedaa ta'e hojjetteetta. Waa'ee isaallee osoo xiqqoo haasofte natti tola. Sirbi lubbuu kun qabiyyee sadiif isaa ol qaba. Tokkoffaan seenaa hidda latiinsa Oromootii fi Oromoon latee baay'ate kun dameen isaa dagaage bal'ate kun qaama tokko ta'ee yeroo wal waraanu jira. Qaama tokko ta'ee wal waraanuun kun haa dhaabatu. Isaan qaama tokko. As keessatti maal jedha? Lakkimee qomoo kiyya waloo koo maaloo maaf waliin loltu? Koottumee wal dhibuudha. Mariidhaan walii galtu jedha. Walii galtee isaanii. Asuma keessatti hidda latiinsa isaa nu ilmaan kuushiti booranaaf bareentu maddi keenya kan sikkoo fi mandoo kan dagaage hidda keenya. Nu ilmaan kuushiti booranaaf bareentu maddi keenya kan baasoof dullachaa kan dagaage hidda keenya. Nu ilmaan kuushiti booranaaf bareentu maddi keenya kan maccaaf tuulama kan dagaage hidda keenya. Yoo seenaa dhugaasii kaasee hidda latiinsaa kuush kana kuush ilmaan 9 qaba. Mana kuush kanatti Oromoon hangafa. Hangafummaan kun kennaa waaqaati. Kennaa namaatii miti. Sirba kanaaf ferree gaafa walitti deebinu boqonnaa sadaffaa kan Rittaashoo marsaa lammaffaa mallattoodhaan ibsu xiqqoo ishii marsaa kana kan fooyyessine. Conscience yookaan dammaqiinsa sammuu keetii madaaluudhaaf abstract pictures warreen jedhaman suuraawwan dhokataa ta'an kana daqiiqaa yookaan sekandii gabaabduu keessatti hagam tokko hubattee kun jechuun kana jettee ibsita kan jedhu kan kompiitaraan deeggaramnee suuraalee 3 qorree jechuudha. Mee bifa adda ta'een marsaa lammaffaasaa qabannee walitti deebina. Isin sirba lubbuu walii bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Marsaa lammaffaarratti argamna. Suuraan inni jalqabarra kaafnu ati garnatti ilaaluu dandeessaa daawwattoonni keenya iskiriinirratti ni agarsiifnani. Suuraan inni jalqabarra kaafnu suuraa kana keessaa maal ilaaltaa sekandii 10 qabdi. Kompiitar. Nama dabbasaan isaa gara tokkoon irraa dhume suuraa mucayyoodhaa kan kara gurraatiin akkatti gara tokkoon jiru argaa. Isaa gara sekandii xumurameera. Isa kanan argaa. Ayyee tokkoffaa jaarsaaf jaartii harrii filatan wal fuullee dhaabatanii kan jiranidha. Fuuluma isaanii keessatti tokko kan meeshaa gitaara taphatu hin jira. Takka kan mataa qabattee muuziqaa isaa dhaggeeffattu hin jirti. Duubarra immoo namni gocha kana daawwatu hin jire jechuudha. Qabxii guutuu hin arganne parsantii 50 argattee jirta sii qabama. Gara suuraa lammaffaatti ceena. Kompiitar. Muka gogaa dhaabbaturra qeerransa jiruu fi shimbira gamana garagaltee fi mucayyoo fuula as garagaltee dhaabbatte. Bravo! Sekandii akkasii haameeyyuu dhibba argattee itti kana keessatti suuraa itti aanu. Kompiitar. Ayyee inni kun suuraa mucayyootii fi allaattii sadiitii fi farda 2 gamaa gamana mataadhaan waliin garagaltee. Bravo! Baay'ee bareeda. Dandeettiin waa hubachuu keetii bareedaadha. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa gaaffilee xiinsammuudhaan walitti deebina. Rittaashoo boqonnaa sadaffaa televezyiina faanaatiin. Ajee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda ammas walitti deebinee jirra. Marsaan inni xumuraa gaaffilee xiinsammuudha. Xiinsammuun waa'ee nama kanaa saayinsiinii fi hiriyoottan isaa hagam tokko isa beekan. Waa'ee isaa maal jedhan? Inni hoo hagam tokko of beeka waa'ee amala isaa. Kan jedhu kan
wal madaalchifna. Mee gara iddoo gaaffii keetitti deemi. Paarkarii achii fudhu. Gaaffiin inni jalqabaa nyaata aadaa Oromoo keessaa kannan baay'ee jaaladhu jettee yaaddu sadi tarreessi. Hiriyoonni fi maatiin kee kan nutti himan nuti deebisaa asirratti kallattiidhaan guunnee jirra nuti sirreessuu hin dandeenye. Gaaffii lammaffaa amala kee keessaa sadi tarreessi. Maatiin kee, hiriyoonni kee waan nutti himan asirra tarreessinee jirra. Gaaffii sadaffaa bifa yookaan kalar jaalattu keessaa lama. Hayyee. Inni xumuraayi kutaalee qaamaa dubartoota keessaa kam jaalatta? Sadi tarreessi. Hayyee. Deebii kee maal fakkaata ka jedhu waan xiinsammuun fi xiinsammuun idil addunyaa fi hiriyootan fi maatiin kee waan jedhe wal madaalchifne jechuudha. Garas tanne. Nyaata aadaa Oromoo jaalattu keessaa dangaa, marqaa, caccabsaadha. Hiriyoonni kee kan nutti himan marqaa, finiinaa fi caccabsaadha. Qabxii takka qabadhu. Gaaffii lammaffaa maal deebistee amala kee keessaa kan walitti si mootes qabxii guutuu si kennina. Mee natti ni naamusa gaarii. Naamusa gaarii. Nama kabaja. Ofitti amana. Obsa guddaa ni qabu. Aarii keessaa ni qabu. Hammeenya hin qaban. Kamtu amala gaarii kan jedhu naam qabxii takkaasitti qabxii takka gaditti aanee jiru kan harka jedhamu bifa akkamii jaalatta? Magariisa, adii. Asitti adii fi gurraachedha. Adii tokko argatti ammas. Gaaffiin inni xumuraa'oo maal kutaalee qaama dubartootaa keessaa rifeensa tokko kan biraa mul'ii qalloo. Mudhii qalloo kan biraan kotteedha. Asirratti kan jiru sarba ni jaalatedha. Rifeensa ni jaalatedha. Teessoo ni jaalatedha. Afur argattu jechuudha. Ayyee lubu qabxiin akka mul'isutti xiinsammuu maatii fi ati hagam wal beektanii xiinsammuutiin kan jedhu gaariidha. Mee gama kiyyaan gaaffileen jiran yookaan turtiin Riittaashoo boqonnaa sadaffaa irratti siif qabu hagasuma turtii bareedaa taasifnee jirra jedhee yaada. Akka ergaatitti waan itti dhaammattu jiraate carraasii kenna. Ergaan ani qabu namni lafa kana irratti irree tokko ta'ee wal jaalalaan ilaaf ilaameedhaan wal hubatee akka wal gargaaru irree tokko ta'ee akka misooma irratti bobba'u. Guddaa galatoomii lubboolii. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya Riittaashoo boqonnaa sadaffaa sagantaa keenya turtii bareedaa akkan waliin taasiftan abdii guddaan qaba. Keessummaa kiyya lubbuu waliin turtiin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootti walitti deebina. Gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa, kaameraa Falmataa Geeloo, sagaleen Nimoonaa Riitaa, ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin ta'uudhaan turre qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaati. Ispoonsarrii uffata kiyyaa har'as magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaa. Haga torbanii koronaa bulaa.